Jabeessanii jirtuu isiniin jecha loolipoop liif kanarratti akkamitti nama afeerree poointiin keenya doolaara 100 guutee poointiin keenya 100 guutee doolaara 10 baafachuu dandeenya kan jedhu kunoo as jalatti iddoon kun iddoo paartii fi nama caat jala jirutti ilaalanii iddoon kun iddoo poostii fi waan garaagaraati. Iddoon kun iddoo meeseejiiti. Iddoon kun piroofaayilii as jala dhuftee taask kan jiru jira, invaayit kan jiru jira, istoor kan jiru jira, leevel kan jiru jira. Leeveliin kun ammoo sadarkaan ati irra jirtu kan agarsiisu. Laayif seentariin ammoo iddoo hojjensi jalqisee seente irraa boonasii itti fudhattu. Kanaafuu invaayit kan jedhu kana tuqna. Invaayit irra tuqna. Invaayit kan jedhu kana jalatti waa hedduu jira. Amma kooppii telegiraam karaa hedduudhaan arguu dandeenya. Invaayit nama kan jiru kana tuqna. Asirratti amma kooppii link kan jiru jira. Nama erguu fi barbaadan san kooppii linkii gootanii jala deetanii peest godhuu dandeessanii. Feesbuuk irrattis sheer godhuu fi dandeessanii. Waasaap irrattis sheer godhuu fi dandeessanii. Tiwiitar irrattis sheer godhuu fi dandeessanii. Telegiraam irrattis sheer godhuu fi dandeessanii jechuudha. Waan hangana keessaa iddoo namni san jiru irratti sheer godhuu fi dandeessanii. Sheer gootanii abbaa san jala geessanii meeseejii kana foorward irra gootu jechuudha. Amma kooppii link kan jiru kana kana xuyinee abbaa kooppii linkii irra xuyinaa abbaa erguu fi barbaanne san amma telegiraamaan inni erguu fi deema. Akkanatti duuba deebi'ee telegiraama jala dhaqaa. Telegiraama jala dhaqee abbaan erguu fi deemu san irratti hin tuqaa jechuudha. Abbaan erguu fi deemu kanarratti amma akkattiin irra gattuqaa. Abbaa linkii kana ergee fiitiin jira jechuudha. Irra tuqee peest godhee seendi godhee fiitiin jira. Abbaan kun irra gattuqeeti daawunlood godhataa jechuudha. Abbaan kun irra gattuqaa appilikeeshina kana pilee istoor jala dhaqee Google Play Store jala dhaqee Google Play Store jala daawunlood godhata. Daawunlood erga godhee booda daawunloodiin erga dhume instaal ta'ee dantee booda daawunlood godhee gara maaliitti deema appilikeeshinicha gabbuufachuuti itti galaa jechuudha. Appilikeeshina erga gabbuufate maalii riijistar godhaa hawaasa opshinii sadii fidaa fi loogin fiis telegiraam loogin fiis googil jaa kwiik looginii jira. Isaan kana keessaa tokko filatteeti loogin gootaa jechuudha. Maaliif akkasii jiraan banneef loogin fiis telegiraam kan jiru san isa san xuyixee nama invaayit godhuu dandeessaa jechuudha. Nama invaayit gootaa. Nama invaayit godhuun nama tokko invaayit godhuun hanga doolaara 10 si argamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama kanaas afeeruu dandeessanii galatoomaadha. Linkii afeerraa karaa jalaa kana irraa isinii keenya jabaadhaan isiniin ja'a.